Aishamar Kapune kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota madda walaa miidiyaan gafoo dursan hir'isna geessifnaa oduu wajjin anfal mataarorooti. Chaayinaa balaa tiraafikaa mudatee lubbuun namoota 35 darbu. Gifti Dureen Zinnaash Taayyaachoon meeshinoota qorannoo dhibee gaggabdoo hospitaalaaf arjoomanii jiru. Atileet Simboo Alamaayyoo atileetii dubartii cimtuu waggaa 20 gadiin sadi keessaa tokko taatee filamtee jirti. Hariiroo tarsiimoo Itoophiyaa fi Chaayinaa gidduu jiru caalmatti cimsuuf ni hojjannaa Dr. Geediyoon gara marsaalee hawaasummaa isaaniitiin ibsanii jiran. Dhaabbilee ijaaruun ijaarsa biyyaatiif utubaadha jedhan obbo Tamasgan Xurunaa gara marsaalee hawaasummaa isaaniitiin. Manneen waliin jireenyaa carraa dabarfamanii hanga ammaatti itti hin galamne gocha seeraan alaa oolaa jira jechuudhaan komiin uumamaa jira. Guyyaan sabaaf sablammoota 19ffaan haala kutaalee hawaasaa hunda hirmaachiseen kabajama jedhameetiin eeggamaa jira. Bulchiinsa magaalichaa gamgamaa raawwii geggeessuu eegalee jira. Magaalaa Finfinnee gamgamaa raawwii kurmaa tokkoffaa bara 2017 geggeessuu eegaluun kantiibaa magaalichaa Aadde Adaanech Abeebee ibsanii jirani. Kunneen hangafoota oduutii gara oduu babal'inaatti isin deebisaa oduu wajjin anfal mataarorooti. Chaayinaa balaa tiraafikaa mudatee lubbuun namoota 35 darbu. Chaayinaa konkolaachisaan dhuunfaa tokko konkolaataa qabatee bakka namoonni hedduun walitti qabamanii turanii istaadiyoomii Zuwaay keessa lixuun hordofe balaa tiraafikaa mudatee lubbuun namoota 35 darbuun ibsamee jira. Balichi namoonni 43 ol miidhaa salphaa fi cimaaf saaxilamuu ifoomsee jira. Manguddoon waggaa 62 tokko giddugala ispoortii Zuwaay keessa konkolaachisaa turuu fi bilchinna miidhaa sukaneessaa qaqqabu poolisiin naannichaa himee jira. Namoonni miidhaa qaamaaf saaxilaman yaalagaa akka argatanii fi namni dhuunfaa balicha qaqqabsiise adabbii cimaan akka adabamu pirezidaantiin Chaayinaa Si Juwaangiin yaadachiisanii jiran. Gifti Dureen Zinnaash Taayyaachoon maashinoota qorannoo dhibee gaggabdoo hospitaalaaf kennanii jiran. Gifti Dureen Zinnaash Taayyaachoon meeshaalee qorannoo dhibee gaggabdoo jedhaman hospitaalaaf kennuun isaanii ibsanii jiran. Maashinichi dhibee gaggabdoo fi buqqee mataa qorachuuf kan tajaajilu yoo ta'u, qorannoo teekinooloojii fi kaameraan deeggarame taasisuun tajaajila wal'aansaa sirrii kennuuf dandeettii ol aanaa kan uumu ta'uu ibsanii jiran. Maashinoonni kanneen hospitaala ispeeshaalaayizidii Xuqur Ambassaa, Xuqur Hayilooch Adaamaa, hospitaala Kiristaan Sooddoo, hospitaala Riferaalaa Jijjigaa, hospitaala Waliigalaa Goondarii fi hospitaala Aydariif kennamee jira. Atileet Simboo Alamaayyoon atileetii dubartii cimtuu waggaa 20 gadii keessaa sadarkaa tokkoffaa taatee filamtee jirti. Atileet Simboo Alamaayyoon atileetii dubartii cimtuu waggaa 20 gadii badhaasa bara faranjoota 2024 kaadhimaman 3 keessaa tokko ta'uun federeeshinii atileetiksii addunyaa ifoomsee jira. Atileet Simboon atileetii dubartii cimtuu yookaan abdan qaban kan waggaa 20 gadii keessa sadarkaa isaa filamuudhaan tokkoffaa bahu federeeshiniin fuula miidiyaa hawaasummaa isaan ifoomsee jira. Badhaasa atileetii cimtuu abdanaan qaban kan waggaa 20 gadii 2024 kaadhimaman keessaa atileet Simboo Alamaayyoon ishee tokko taateerti. Atileet Simboon fiigicha gufachiisaa meetira 3,000 shaampiyoona atileetiksii addunyaa umrii 20 gadi Peeruu magaalaa Limaatti geggeeffame miidiyaalee warqee argamsiisuun kan yaadatamudha. Gama biroon atileetii Sarbiyaa Anjeeliyaan Toopicha utaalcha atileetii Chaayinaa Yazijuuniif darbannaa eeboon atileetii Simboo waliin filannoo xumuraaf darbanii jiran. Kaadhimamtoota sadan kunniin ga'umsa ol aanaa bara kana dorgommiiwwan garagaraatti argisiisanii badhaasa xumuraaf darbuun ragaan federeeshinii atileetiksii irraa arganne ni ifoomsa. Hariiroo tarsiimaa Itoophiyaa fi Chaayinaa gidduu jiru caalma cimsuuf hojjechaa jira jedhan Dr. Geediyoon. Hariiroo tarsiimaa Itoophiyaa fi Chaayinaa gidduu jiru caalma cimsuu kan hojjetan ta'uu ministeera dhimma alaa Dr. Geediyoon ibsanii jiran. Dr. Geediyoon Itoophiyaatti ambaasaadara Riippaabilika Uummata Chaayinaa Choo Hayaan waliin dhimmoota waloo biyyoota lameenii irrattis mari'atanii jiran. Hariiroo tarsiimaa biyyoota lamaanii caalmatti cimsuuf kan hojjetan ta'us eeranii jiru. Dr. Geediyoon dhimmoota waqtaawaa gaanfa Afrikaa ilaalchisee ambaasaadarichaaf ibsa kennanii jiran.
Itoophiyaa fi Chaayinaan dhimmoota waloo irratti qofa osoo hin taane hariiroo gama hedduu keessattuu dhimmoota nageenya gaanfa Afrikaa irratti tumsan kan hojjetan ta'uu eeruun ragaan ministeera dhimma alaa irraa argannes ni ifoomsa. Dhaabbilee ijaaruun ijaarsa biyyaaf utubaadha jedhan obbo Tamasgeen Xurunaattu jedhe. Qaamoleen raawwachiiftota waamtota ministeera muummee raawwii hojii kurnaa tokkoffaa gamgamaa godhame irratti hojii riifoormii hojjetamee qabeenya biyyaa hedduu mancaatirraa baraaruun danda'amu itti aanaa ministeera muummee Ifeediri obbo Tamasgeen Xurunaa ibsanii jiran. Kanaanis dhaabbileen dinagdee biyyaa tumsanii fi bu'aa birrii biliyoona lakkaa'aman galmeessan lammiileen hedduuf carraa hojii uuman jedhu. Ce'umsa teekinooloojii fi beekumsa gumaachaa ol'aanaa taasisuun uumuus danda'ameera jedhu. Dhaabbileen waamamoota ministeera muummee hundi riifoormii eegalame bu'aa madaalamuu fi laakkamuu fiduu eeranii jiran ministeera obbo Tamasgeen Xurunaa. Godinachatti hanga ammaatti oomishni lafaa hektaara 100 fi 42 irraa walitti qabamuu isaa ifoomee jira. Godina Arsii oomisha lafa hektaara 900 fi 300 ol irratti qonna gannaan misooma irraa hanga ammaatti lafa hektaara 100 fi 42 irraa walitti qabamu waajirri qonna godinichaa beeksisee jira. Rooba yeroo malee roobaa jiru hordofee oomisha ga'ee akka hin qabsiifneef oomisha ga'ee sassaabuun callaa baay'inaa fi qulqullina akka argamu taasisa jiraachuu qonnaan bultoonni godinichaa Faana Broadcast Corporationiif himanii jiru. Godinichaatti lafa hektaara 100 fi 42 irraa oomisha qamadii walitti qabamuun itti gaafatama waajjira qonna godina Arsii obbo Gannaa Muhammad ibsanii jiran. Bara kana hanga ammaatti oomisha walitti qabameerraa caalaa kuntaalli miliyoona 2 fi 700 ol argamus dubbatanii jiran. Manneen waliin jireenyaa carraa dabarfamanii hanga ammaa ittiin galamne gocha seeraan alaa oolaa jira jedhamee komiin uumamaa jira. Magaalaa Finfinnee manneen waliin jireenyaa carraan dabarfamanii hanga ammaa ittiin galamne gocha seeraan alaaf oolaa jiru jedhamuun madda komii ta'ee jira. Faana Broadcast Corporationiin dhimma qulqulleessuuf yaalii taasiseen manneen jireenyaa fi daldalaa caalbaasii fi carraa jiraattotaaf dabarfaman abbaa carraa mana isaatti akka galu irraa deddeebiin waamichi taasifamaa turuu hubatamee jira. Haaluma kanaan kanneen muraasni itti galan yoo ta'u muraasni ammoo hojii haaromsuu geggeessaa jiraachuun ragaaleen argames ni ifoomsa. Yaa ta'uuti manneen hedduun kaayyoo isaaniin ala bakka kuusaa kosii oolmaa loonii akkasumas gocha seeraan alaaf oolaa jiraachuu ragaaleen mul'isan miidiyaalee hawaasummaa tamsa'aa jiraachuu ifoomsanii jiran. Dhimma kana ilaalchisee qaama dhimmi ilaalu dubbisuun deebii isaanii ni qabannee dhufne jechuudhaan Faana Broadcastis yaada isaanii dabarsanii jiran. Guyyaa sabaaf sablammootaa 19ffaan haala kutaaleen hawaasaa hunda hirmaachisuun kabajama jedhamee eeggamaa jira. Guyyaa sabaaf sablammootaa 19ffaan haala kutaalee hawaasaa hunda hirmaachiseen magaalaa Arbaa Miincitti kan kabajamu ta'uu ministeerri mana maree federeeshinii beeksisee jira. Sagantaa cufiinsa kabajaa ayyaanichaa naannoo kibba Itoophiyaa magaalaa Arbaa Miincitti kan geggeeffamu ta'uu manni maree federeeshinii ibsa kenneen himee jira. Haaluma kanaan sadaasa 25 obbolummaa sadaasni 26 guyyaa walummaa sadaasni 27 guyyaa kibba Itoophiyaa sadaasni 28 guyyaa marii akkasumas sadaasni 29 guyyaa Itoophiyaa jedhamu moggaafamee sagantaalee adda addaan kan kabajamu ta'us ifoomee jira. Guyyaan aanicha ol aanaan tokkummaa sabdaneessaa caalmatti gabbisuuf ta'u qindeessituun ayyaanichaa adde Baayinachar Mallasaa ibsanii jiran. Guyyaa sabaaf sablammootii Itoophiyaa 19ffaa mata duree walii galtee biyyaalessaa tokkummaa sabdaneessummaaf jedhamus ni kabajama jedhamee eeggamaa jira. Bulchiinsi magaalaa gamgamaa raawwii geggeessuu eegalee jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee gamgamaa raawwii kurmaan tokkoffaa bara 2017 eegalee jira. Waltajjii kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee haasawa taasisanii gamgamicha irratti raawwii hojii karoora gadi fageenyaanis qoratanii jiran. Haaluma kanaan ciminnoota itti fufsiisuun hanqinnoota nuuf qaban immoo hir'isuu akka qabanis dubbatanii jiran. Hanqinnoota gadi fageenyaan gamaggamuu hojjetaman badaa hanna malaammaltummaa fi rakkoo kenniisa tajaajila mul'atan furuuf gamgamiin qooda guddaa fudhatee jira jedhanii magaalaan jiraattota mijattuu taate ijaaruufis haala kamiinuu of kennine hojjanna jechuudhaanis waadaa
waadaa galanii jiran. Rakkoolee darbee qunnamaniifis hawaasni keenya nu hubachuu qaban jechuudhaanis yaada isaanii keessatti ifoomsanii jiran. Rakkooleen tokko kallattii adda addaatiin malaammaltummaan yoo jiraates irratti hojjannee sirreessina kan jedhu yaada isaanii keessaa calanqisiisanii jiran kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee. Kaabineen magaalaa Finfinnee sadarkaa hojii misoomaa kooridarii irrattis qorannoo gurguddaa geggeessee jira. Kaabineen bulchiinsa magaalaa Finfinnee sadarkaa hojii misooma kooridarii marsaa lammaffaa irratti argamuun qoratee jira. Kaabineen bulchiinsa magaalaa Finfinnee walga'ii idilee sadaffaa waggaa afuraffaa geggeesseen waltajjichi haala kaafamtoonni itti keessummaan kafaltii beenyaa kan raawwatameef ta'uu fi dhimmoonni biroo gabaasa dhiyeenyaatti qoratamee jira. Qindoominni bu'uuraalee misoomaa sadarkaa bulchiinsa magaalaa hanga federaalaatti hirmaannaa ture akka fakkeenyaattis eeramuu isaanii ifoomsanii jiran.